Televezyiinii Itoophiyaa sagantaa Afaan Oromoorraa dabareen kan odeeffannoo ispoortiiti. Odeeffannoo ispoortii waliin kan si wajjin turu an Fayyeera Margaati. Atileetonni Paaraa Oloompikiin Itoophiyaa bakka bu'uun Olompikii Tookiyoo irratti hirmaatan adda bahuu irratti argamu. Taanzaaniyaatti dorgommiin gulaallii gaggeessaa kanneen jiran keessaa atileetonni 5 dorgommicha irratti hirmaachuun isaanii mirkaneeffataniiru. Qaroo dhabeeyyii guutuun atileet Yaayyaash Geetee fageenya meetira 200 daqiiqaa 28 tuqaa 99 xumuruun hirmaannaa Olompikii Tookiyoo mirkaneeffatteetti. Tigisti Gazzaa'eny immoo fageenya meetira 1500 tokkoffaan xumuruun kanneen Olompikii Tookiyoo irratti hirmaatan keessaa tokko taateetti. Fiigicha fageenya meetira 1500 dhiirotaan immoo atileetiin Taammiruu Kaffaaloo injifachuun hirmaannaa Olompikii mirkaneeffateera. Dorgommiin gulaallii Paaraa Olompikii Tuuniziyaatti gaggeeffamaa jiru boruu xumura kan argamu ta'a. Gabaasichaa fuula miidiyaa hawaasaa Komishinii Ispoortii Federaalaa irraa arganne. Pireemiyer Liigiin vooliiboolii Itoophiyaa marsaa lammaffaan Baardaaritti gaggeeffamaa jiru ammas itti fufeera. Taphoota kaleessa gaggeeffamaniin gareen Simmintoo Mugar warshaa alkoolii biyyaalessaa 2-3 yoo injifatu, Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu Raayyaa Ittisaa 3-0, Walaayittaa Diichaan Poolisii Magaalaa Finfinnee qabxii wal fakkaataa 3-0 injifateera. Qabxii walii galaan Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu qabxii 19 dursaa kan jiru ta'u, Walaayittaa Diichaan qabxii 17, Simmintoo Mugar immoo qabxii 14 sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa qabataniiru. Baardaar irratti gaggeeffamaa kan ture dorgommichi taphoota 3 biroo taphatamaniin xumura argata. Bu'uuruma kanaan taphni eeggamaan Simmintoo Mugarii fi Yuunivarsiitii Madda Walaabuu gidduutti ni gaggeeffama. Walmorkiin Pireemiyer Liigii vooliiboolii Itoophiyaa bara 2013 tapha xumuraa Finfinnee irratti taphatamuun morkichi kan goolamu ta'a. Walmorkii Pireemiyer Liigii Ingilaand torbee 30ffaan har'a halkan taphni tokko ni taphatama.